المسيسة أركني كرا جنتا الله الله يا الله رب رحمتا الله الله يا الله رب رحمتا المسيسة أركني كرا جنتا Sagalee amantoota warra hin amannetti dhugaani ba'a, warra amanan immoo ni jajjabeessa. Sagalee amantoota maarree chaanaalii sagalee amantoota subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Sagalee amantoota akkasumas yaada fi qeeqa qabdan kamiyyuu koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Qophiin nuti asirraa gad isiniif dhiibnu yoo isin gammachiise like share gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna. Sagalee amantoota du'aa jiraachisaa mawwaan irraa banee sagaleen sagalee jedhure jedhiika jedhure jedhiika biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa kaallituu dandeenye ifti bara bara Iyesuus Kiristoos kiinoo naa ba'eera lammaffaan jiraadhu aan dukkaana keessa ibsanii facaalu ibsaan tulluu gubbaa Iyesuus Kiristoos ofii ibsaa ta'eetoo kiinoo naa ba'eera biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa kaallituu dandeenye ifti bara bara Iyesuus Kiristoos kiinoo naa ba'eera lammaffaan jiraadhu aan dukkaana keessa ibsanii facaalu ibsaan tulluu gubbaa Iyesuus Kiristoos ofii ibsaa ta'eetoo kiinoo naa ba'eera warra Yesuus hin beekne warra Yesuusitti amanuu dideetuun dukkaana keessa jiraata malee anaaf garuu biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa Iyesuus Kiristoos kiinoo naa ba'eera eeyye dhugaa dhugumaa warra Yesuus hin beekne warra Yesuusitti amanuu dideetuun dukkaana keessa jiraata malee nuyiif garuu biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa Iyesuus Kiristoos kiinoo nuu ba'eera warra Yesuus hin beekne warra Yesuusitti amanuu dideetuun dukkaana keessa jiraata malee anaaf garuu biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa Iyesuus Kiristoos kiinoo naa ba'eera eeyye dhugaa dhugumaa warra Yesuus hin beekne warra Yesuusitti amanuu dideetuun dukkaana keessa jiraata malee nuyiif garuu biiftuun qajeelummaa qaarrisaa fayyinaa Iyesuus Kiristoos kiinoo nuu ba'eera Wansi gaafadhaafan xiqquma isheen affaartu xiqquma ishee sheemii siin qabu ammasiin yommuu gadi baatetiin warri Yesuusitti hin amanne dukkana keessa jiraatu warri amanan immoo ifa keessa jiraatu isaaniif ifti ba'eera ifti isaanis Yesuusidha jettee yommuu sobdu kana xiqquma ishee sitti hin dhaga'amu. warri Yesuusitti amanes kinoo ifa keessa jiraachaa jira warri hin amannes kinoo ifa keessa jiraachaa jira yoo biiftuun lixxe hundumatti dukkanoofti
mee eessatti warra hinaane warra Yesuus hin beeknetti dukkanooftee warra Yesuus beekanitti immoo kanifte mee eessumatti mee kana natti hime xiqquma ishiin qaanfattu ati eeyyee dhugaadha gaanfikkee kun namoonni hedduun na gaafachuudhaaf yaaduu danda'u deebii na deebisu kunis immoo namoota hedduudhaaf deebii ta'uu danda'a heeyyee dhuguma ammas irra deebi'etanan jedhaa jechuudha warri Yesuus Kiristoositti amanan isaaniif ammayyuu biiftuun baateertii ifti ba'eera lammaffaa deebi'anii dukkana keessa hin jiraatan bara baraan ifa keessa jiraatu jechuudha warri Yesuus Kiristoos hin beekne warri Yesuus Kiristoositti hin amanne immoo ammumayyuu dukkana keessa jiru jechuudha bara baraanis dukkana keessa jiraatu jechuudha ammas irra deebi'etanan jedha warri Yesuus Kiristoos beekan ammumayyuu ifa keessa jiru gara fuulduraattis ifa keessa jiraatu warri Yesuus Kiristoos hin beekne garuu ammumayyuu dukkana keessa jiru jechuudha wanti nan jedheefis jechuudha maaloo ammumayyuu yeroo qabdu dukkana keessa koottaa gara ifaatti jedhe isaa yaamuu kiyyaa jechuudha ammumayyuu carraa qabdu ammumayyuu yeroo qabdu ammumayyuu isin dukkana keessa waan jirtaniif iyyuu koottaa Yesuus Kiristoos fudhadhaatii ifa bara baraa keessa jiraadhaa jechuun barbaade amma sii deebi'ee miti Baqaanaa galeeraa galatoomii hin dhageessu mooti. Allahu ya Allahu برحمتا Allahu ya Allahu برحمتا المسيح عيسى أركنه كرا جنتا الله الله يا الله رب رحمتا الله الله يا الله رب رحمتا المسيح أرجعني كجنتا sagalee amantoota warra hin amannetti dhugaani ba'a warra amanan immoo ni jajjabeessa sagalee amantoota maarree chaanaalii sagalee amantoota subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalii keenyatti dabalamaa isiniin jenna sagalee amantoota akkasumas yaada fi qeeqa qabdan kamiyyuu koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna qophiin nuti asirraa gad isiniif dhiibnu yoo isin gammachiise like share gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa isiniin jenna sagalee amantoota du'aa jiraachisa mawwaanarraa